Magaalaa Adaamaa miidhagduu giddugala turizimii gochuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun ibsame. Sochii turizimii magaalaa Adaamaa cimsuuf sagantaa fiigicha halkanii amajjii 23 bara 2018 gaggeeffamu irratti kantiibaan itti aanaa magaalaa Adaamaa Obbo Nigaatuu Mootummaa miidiyaaleef ibsa kennan. Mootummaan riiformii seektaraalee dinagdee damdaneessa gaggeesseen turizimii akka toora xiyyeeffannootti fudhachuun bal'inaan misoomsuu irratti argama. Furuma kanaan bulchiisni magaalaa Adaamaas qabeenya dilbii turizimii qabu gara dinagdeetti jijjiiruun fayyadamummaa hawaasaa fi baasuuf qaamolee qooda fudhattoota adda addaa waliin hojjechuu irratti argama. Bulchiisni magaalichaa sochii turizimii cimsuuf sagantaa fiigicha halkanii daandiraa kiiloomeetira 5 dhaabbata Laandii Afrikaa Komishinii Turizimii magaalichaa fi waajjira dargaggoof ispoortii magaalichaa waliin ta'uun qophaa'e irratti ibsi miidiyaaf kennamee jira. Ibsa miidiyaaf kan kennan kantiibaan itti aanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Nigaatuu Mootummaa magaalaan Adaamaa giddugala daldalaa konferansii fi turizimiiti jedhanii magaalichaa sochii gama turizimiitiin jiru milkeessuuf taateewwan akka fiigicha halkanii daandiraa kiiloomeetira waldorgommii motorsaayikilaa konsertii muuziqaa fi taateewwan bashannanaa biroon kan gaggeeffamu ta'us himan. Magaalli Adaamaa magaalaa giddugala konferansii, giddugala turizimii akkasumas giddugala industiriiti. Isa kanaaf immoo hojiiwwan gurguddaa akka magaalichaatti waliigalatti xiyyeeffannaan guddaan itti kennamee hojjetame keessattuu utubaalee diinagdee afran keessa turizimiin isa ijoodha. Kanaaf immoo turizimiin taateewwan adda addaatiin hoogganamuu qaba. Isa kanaaf akka magaalaa keenyatti karooraa qindaa'aa ta'e turizimii kana sochoosuu danda'u waliigalatti. Isa kanaaf immoo magaala sochoosuudhaaf taateewwan sadarkaadhaan taatee torbanii, taatee torban lama, taatee ji'a, taatee ji'a sadii, taatee ji'a ja'a, taatee waggaa tokko jennee waliigalatti qindeessine hojiiwwan turizimii magaalli kun ittiin argachuu danda'u hawwatummaa isaa ittiin beeksisuu danda'u waliigalatti qindeessinee kan hojiitti galleedha. Kanneen keessaa taateewwan 5 tokko waliigalatti akka magaalatti waliigalatti kan qabannee jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa taatee ispoortiidha. Taatee ispoortii irratti fiigicha irraa kaanee, deemsa miila irraa kaanee akkasumas immoo dorgommiiwwan garaagaraa achi keessatti hammachuu danda'an gama ispoortiitiin hojii guddaadha kan qabannee jirru. Inni lammaffaan taateewwan gama motoraatiin dorgommii motora gidduu gaggeeffamu keessatti yoo xiqqaate sadarkaa biyyoolessaa sadarkaa naannoos akkasumas immoo magaalaa kanaa fi naannawa sirmaachesse kana giddu galeessa goonee taateessa lammaffaa karoora keenya keessatti kan qabanneedha. Inni sadaffaa irratti taateewwan bashannana adda addaa keessattuu dhimmoota muuziqaa wajjin wal qabatan giddu galeessa goonee isa kanaafis konsertiiwwan gurguddaa sadarkaa magaalaa fi akkasuma akka biyyaatti akka naannootti beeksisuu danda'an isaan kunniinis karoora keenya keessatti kan qabamanidha. Inni taanu taateewwan bashannanaa wal dorgommiiwwan adda addaa miidhagina giddu galeessa godhamee waliigalatti kan qabamedha jechuudha. Fiigichi halkanii daandiraa kiiloomeetira 5 gaggeeffamu kun amajjii 23 bara 2018 galgala sa'aatii 12 irraa kaasee kan gaggeeffamu ta'uu kan dubbatan Obbo Nigaatuun kutaalee hawaasaa xiqqaa hanga guddaa fi atileetonni bebbeekamoon garaagaraa walumaa galatti namoonni 10,000 ol akka irratti hirmaatanis ibsanii jiru. Taatee fiigichaa akka magaalaa Adaamaatti amajjii 23 jechuudha. Guyyaa amajjii 23 guyyaa sanbata xiqqaa fiigichi guddaan keessattuu halkan gaggeeffamu sa'aatii 12 irraa eegalee gaggeeffamu. Inni kun akka magaalaatti qophaa'eera. Isa kanaafis immoo hirmaattonni 10,000 ol ta'an kutaalee hawaasa garaagaraa daa'imman hirmaachesse akkasumas immoo dargaggoota hirmaachesse atileetota hirmaachesse dubartoota hirmaachesse akkasumas immoo warroota sooshaal miidiyaa adda addaa keessatti hirmaatanis kan hirmaachesse akaakuuwwan 6 tokko waliigalatti kan qopheessine ta'uu isaati. Amajjiin 23 dorgommii ispoortii keessattuu fiigicha halkanii giddu galeessa goonee magaalaa Adaamaatiif guyyaa addaati jechuudha. Barbaachisummaan taateewwan dorgommii kanaa sochii magaalaa Adaamaa gama turizimiitiin jiru sadarkaa biyyaatti beeksisuu, nageenyummaan magaalaa Adaamaa maalirratti akka argamu hubachiisuu, hariiroo mootummaa fi hawaasa jidduu jiru cimsuu, hawaasa fayya qabeessa gama ispoortiitiin uumuuf ta'uu Obbo Nigaatuun ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Inni jalqabaa irratti fiigichi kun kan barbaachisee fi kaayyoon isaa inni guddaan magaala keenya magaala hawwattuu tana beeksisuudha jechuudha. Magaalli Adaamaa magaala koriidariidhaan beekamteedha. Isa kanaaf immoo guyyaa qofa osoo hin taane magaalli Adaamaa halkan maal fakkaatti kan jedhu kana sirriitti beeksisuudha. Inni lammaffaan nageenyummaa magaala keenya mirkaneessuudha. Itti fufiinsa qabu mirkaneessuudha jechuudha. Inni sadaffaa irratti aadaa hojiiti jechuudha. Aadaa hojii gaafa laallu namni guyyaa qofa suuqiiwwan qaban hoteelonni qaban
sa'aatiidhaan hojii isaanii hojjetanii kan galan qofa osoo hin taane sa'aatii magaala sa'aatii 24 hojiin itti hojjetamu carraawwan hojii keessatti uumamee hojii dhabaanis sochii garagaraatiin hojii isaa hojjechuu danda'u kana uumuudhaaf jechuudha. Inni afuraffaa irratti anyway ispoortii gaafa jennu fayyummaa hawaasaatiif murteessaadha jechuudha. Kun immoo hawaasa fayya qabeessa ta'e uumuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Fiigicha kiiloomeetira 5 kan qopheessine kana giddu galeessa gooneeti. Namni fayyummaa isaa eeggachuudhaaf inni jalqabaa sochii qaamaa taasisuudha. Inni kun deemsa miilaatiin, inni lammaffaan fiigichaan kallattii garagaraatiin ta'uu qaba waan ta'eef kana giddu galeessa goonee kan qopheessine ta'uu isaati. Inni shanaffaa irratti walitti dhufeenya, walitti dhamiinsa uumuudha. Komishinarri Ittaanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Wadaajoo akka jedhanitti akka Oromiyaatti bakkeewwan hawwata turizimii jiran si'eessuu fi dinagdeetti jijjiiruuf hojiileen gurguddoon hojjetamaa jiraachuu dubbatanii taateewwan bashannanaa akka kana magaalota keessatti qophaa'uun isaa magaalota beeksisuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Yaadama mootummaa keenyaatiin turizimiin utubaalee dinagdee shanan keessaa tokko ta'ee akka fudhatame ni beekama. Kun immoo akkasumas tun ta'in potenshaala turizimiin qabu hammam guddaa akka ta'e sirriitti gad fageenyaan hubachuudhaan kan ka'edha. Waggootaan jijjiiramaatiin asitti bakkeewwan hawwata turizimii garaagaraa misoomsuudhaan gara iddoo ga'umsa turistiitti jijjiiruun danda'amee jira. Kun immoo haala waliigalaa kan laandiskeeppii turizimii biyya keenya daran akka ol kaasee fi dorgomummaa keenya karaa ispeeshaalii karaa iddoo ga'umsaatiin dorgomummaa keenya baay'ee akka dabalee hin beekama. Magaalaan Adaamaa iddoowwan hawwata turizimii kanneen akka giddugala bashannana Soodaree, Burka Bokkuu, Gargadii, paarkii bashannana Gadaa, paarkii Oboo fi paarkiin Dibbisaa iddoowwan ga'umsa turistii magaalichi qabu ta'uu ragaan Komishinii Turizimii magaalicharraa arganne ni mul'isa.